Hi guys, akkam jirtu? Kun guyyaa kanas waan arasniif qabadee dhufeetiin jira. Har'a kan isinitti agarsiisu bilbila keessan eenyu abbaan fedhe illee jechuudha. Banee akkaataa inni iccitii keessan ilaaluutii hin dandeenye karaa ittiin gochuuti dandeessan siistama haaraatu dhufeetii jira. Kanaaf isan isinitti agarsiisa jechuudha. Wanti narra isiniif qabadee dhufe kun baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Karaa dur ittiin bilbila keessan iskiriinii isaa lookii gootan osoo hin taane karaa haaraatu jira jechuudha. Kanaaf egaa eenyullee bilbila keessan maaliin akka cufame akkamitti akka cufame beekuutii bira ga'uu hin danda'u. Qofaatu bilbila keessan banatee cufuutii danda'a jechuudha. Kanaaf egaa hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaa. Step by step sirriitti hunda isinitti agarsiisu hordofaan isin jedha. Okay guys, jalqaba irratti wanti nuyi goonu application kana buufanna jechuudha. Application kun baay'ee ta'u kan isin ajaa'ibu bilbila keessan sirriitti security kan isiniif eeguutii danda'udha. Garuu Play Store keessaa buufachuudhaaf namoonni fedha qabda yoo jiraatani akkana isin jechuutii danda'a jechuudha. Kuno akkana jedha jechuudha. Kanaaf this ATM is not available in your country waan isin jedhuuf salphaatti linkiin isiniif kaa'een download godhadha. Akkuma agartan download godhee install godheetan jira jechuudha. Kanaaf isinillee salphaatti gadi buufachuu ni dandeessu. Appiyaan isiniif kaa'u kamiin iyyuu argachuuf maal gootu barreeffama viidiyoo kootiirraa al tokkootii fi ni tuqxu jechuudha. Saniin booda haala kanaatiin gadi isiniif baasa. Iddoo kanarraatii liinkii barbaadan tuquu qofaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoon tuqe saniin booda gara appilikeeshinii sana buufachuutti nageessa jechuudha. Kanaaf egaa addaan irra dhuftanii salphaatti haala kanaatiin ergi xiqqoo ishee gadi siqtanii booda dhumarratti wanti isin argattan download kan jedhu isa kanadha jechuudha. Maqaa appilikeeshinii sanaa duukaa akka kanatti isiniif ta'a. Kanaaf maal gootu download batanii kana al tokkootiif tuquu qofaadha. Saniin booda amma irra deebitanii kanatti buutu achii booda bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Hedduu tokko salphaadha. Kun akkuma agartan downloadii ta'aatii jira jechuudha. Gubbaa kanarraa ilaaluutii ni dandeessu. Kanaaf egaa appilikeeshinii isiniif kaa'u kamiiniyyuu haala kanaatiin gadi buufattu jechuudha. Okay, egaan jalqabaan ni banna jechuudha. Saniin booda ergi akka install gootanii egaa ni bantu jechuudha. Achii booda gubbaa kanarraati kana activate gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf mallattoo kanarra ni tuqxu. Okay ni jettu. Achi booda gara kanaas dabarsaa as keessaa immoo picture password kan jedhamu appilikeeshinicha barbaadachuun allow nu godhattu jechuudha. Ayyamanii kennituu fi bakka kanarraati isaan kana ooni godhachuutii qabdu jechuudha. Okay, amma ayyama kenneefi waan jiruufi gara booddeetti ni deebina jechuudha. Saniin booda ammas gara kanaatti nu dabarsa. Addana keessaa maal barbaadanna? Picture password kan jedhamu appilikeeshinicha ilaaltu jechuudha. Kunoo iddoo kanarra jira. Kanaafi ishee kana ooni godhachaadha. Akkana ta'ee ture. Kanatti deebisa. Masii akkuma agartan okay ni jettu jechuudha. Saniin booda egaa kun akkuma agartan paaswordii isin gaafataatti jira. Kanaaf maal gootu isin yoo inni gara kanaatti isin dabarsuu dide picture password kan jedhamu isa kana al tokkootiif tuqaan isin jedha. Akkuma agartan egaa iddoo kanarratti example isiniif kennaati jira jechuudha. Fakkeenyadha kuni. Kanaaf egaa lakkoofsota barbaadan keessaatii lakkoofsa fedha keessan ta'e tokko qofaadhaanitu bilbila keessan paaswordiitti godhachuu tuummachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maal gootu lakkoofsa tokko ni filattu. Lakkoofsa tokko hundaan isin jedhu kan fedha keessan ta'e jechuudha. Kun gubbaa kanarraatiin next gootu jalqaba. Achi booda addana keessaatii suuraa mimmiidhagoo hedduu isiniif fida. Kanaaf suuraa isinitti tole as keessaatii ni filattu jechuudha. Magaa as keessaatii suuraa nan filadhaa yoon barbaade jechuudha. Gariin ammoo gaalarii koo irraa filachuu waan danda'uu fi mallattoo pilaasii tuqee iddoo kanarraa dhaqeen gaalarii koo keessaatii suuraan qabu wanti jiruu fi kunoo tokko nan filadhaa. Achi booda qaxixaa as na fida jechuudha. Kanaaf as keessaatii egaa wanti godhu lakkoofsa barbaade dijiitii tokko qofaan filadha jechaadha. Paaswordii bilbila keessan irraa karaa namni hin beekne cufuu yoo barbaadan addarratti kan isin filattan lakkoofsa dijiitii tokko qofaa kan fedha keessan ta'e ni filattu jechuudha. Tokko kaasee amma 9 jira jechuudha. 0 dabalatee. Kanaaf as keessaatii lakkoofsa kan barbaadan ni filattu. Anama fakkeenyaaf lakkoofsa 5 filadheetii jira jechuudha. Kanaaf egaa lakkoofsa 5 akkam filadheeni kun akkuma agartanii lakkoofsota hedduu keessaatii isaan kan isin filattanii fakkeenyaaf lakkoofsa 5 yoo ta'e akkanatti isinii fida jechuudha. Kan koo 5 waa ta'eef akka kanatti naaf fide lakkoofsa 2 yoo ta'e 3 yoo ta'e 9 yoo ta'e akkuma kanatti milikiita itti isiniif godhee isiniif fida jechuudha. Akkuma agartan paaswordiin isaa immoo hedduu fakkaata wanta waan baay'eedhaan cufamee fakkaata garuu lakkoofsa dijiitii tokko qofaadha. Kanaaf egaa maal goona lakkoofsa ishee kana jechuudha. Bakka barbaanne irra dhannee ni keenya jechuudha suuraa sanarraati. Fi suuraa kanarraati bakka ija kanarra nan geessaa jennu bakka ija namicha kanarra kaa'een akka kanatti paaswordiitti godhachuu barbaade. Kanaaf egaa yeroo kan biraa yeroon paaswordii koo itti galchuu barbaadu kun akka kanatti lakkoofsota baay'ee keessaatii
lakkoofsa isan filadhe isattiin cufadhe anatu beeka waan ta'eef akkanatti fidee dhufeen bakkan suuraa sanarra kaayee cufeerra akka kanatti nan kaayee jechuudha. Fakkeenyaaf ija kanarra kaayeen cufuutii barbaade kanaaf egaa ija namicha kanarra iddoo kanarraa ilaaluuti qabdu akkanatti irra taa'eeti jira. Gubbaa kanarraatiin next kan jettu jirti next ni gootu. Akkuma agartanii lakkoofsa nuun itti filannee bilbila keenya ittiin cufuu barbaanne san irratti milikkita nuun goone akka nuun koonfarme goonuuf akka nuun sirriitti yaadannuu fi irra deebi'ee nu gaafataa jira waan ta'eef addana keessaa egaa lakkoofsa 5 akkanatti gotatee fidee jechuudha. Harkiseen iddoo ija isaa kanarra nan kaa'e jechuudha. Akkuma agartanii kunoo saniin booda okay nan jedha. Akkuma agartan paaswoordiitti galchineeti jira. Yoo akka tasaa ta'e paaswoordii kan suuraa ittiin cuftanii lakkoofsa filattan sana yoo dagattanii haaressuudhaaf akkasiniif ta'utti kunoo change passcode kan jedhu isa kana filadhaan passcode yeroo isin filattanii akkuma agartan paaswoordii haaraa isin gaafata jechuudha. Kanaaf anama fakkeenyaaf lakkoofsa dijiitii 4tti nan galcha ammas irra deebiidhaan lakkoofsa dijiitii 4tti galcheetan jira. Kanaaf egaa konfarmii ta'eetii jira jechuudha. Akka kanatti egaa paaswoordii isa jalqabaa yoo dagattan isa lammataan banuu ni dandeessu. Kan bilbila keessan duukaa dabiliitii akkan isin rakkisneef immoo iddoo kanarra kaa'uuni iddoo kanarra tuquun irraa kaasuu ni dandeessu jechuudha bilbila keessan irraati. Kanaaf egaa hangana salphata jechuudha. Okay, amma egaa haala hojii isaatiin isin agarsiisa jechuudha. Bilbila koo iskiriinii isaa cufee akkamitti akka inni hojjetu kanaaf maalan godha iskiriinii bilbila kootii nan cufaa jechuudha. Amma iskiriinii bilbila kootii cufee yennaan banuu kun akkanatti naaf baasa. Kanaaf akka kanatti achi olii ol gurraachistu jedha. Akkana achi ol bilbila keessan bantu jechuudha. Akkuma agartanii bilbili keenya paaswoordii haaraa ajaa'ibatee nu gaafateeti jira. Namni bilbila keenya dhufee tuqu dhufee ilaalu banuudhaaf yaalii godhu komplikeetiitti ta'a jechuudha. Lakkoofsa baay'eedhaan waan cufamee jiru itti fakkaata. Kanaaf egaa maal goona wanti nuun goonu lakkoofsa ittiin bilbila keenya cufanne nutu beeka waan ta'eef finnee dhufnee bakka ija namicha kanaarra ni keenya jechuudha. Suuraa isin filattan irraa iddoo barbaadan irra kaachuu dandeessu. Miila isaarraa, boodii isaarraa, mataa isaarraa bakka fedha keessanii suuraa mataa keessan irrattis waan fedha keessan irratti gochuu ni dandeessu. Ankoo fakkeenyadha waan ta'eef ija namicha kanaarra kaayee lakkoofsa 5 waan cufeef lakkoofsa 5 akka kanatti as keessaatti naannessee fidee dhufeen akkanatti fuudhee irra kaa'a jechuudha. Saniin booda qaxxaataa bilbila kootii naa banaa jechuudha. Yoo an dogoggore maal ta'a kan jedhu immoo ilaalla. Kun akkuma agartuuti cufee baneetiin jira jechuudha. Saniin booda kunoo cufee baneetiin jira jechuudha. Amma egaa lakkoofsa dogoggoraa kan hin beekamne fuudhee irra nan kaa'a jechuudha. Banuudhaaf yaalii yeroo godhu maal akka inni ta'uu ilaalla. Kunoo lakkoofsa 9 fidee irra keenyaan unlock faillaan jedhaati jira jechuudha. Naan banu gonkumaa lakkoofsa sirrii fidee naannessee bakka ija namicha kanaa yoo kaa'e malee naan banu jechuudha. Kanaaf egaa lakkoofsa kan biroo isin filattanii fi bakka isin irra kaa'attanii cufattan isin qofaatu beeka waan ta'eef naannistanii fiddaniiftanii sirrii akkanatti lakkoofsa 5 irra kaa'u qofaadha. Haala kanaatiin egaa itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Paaswoordii haaraa bilbila keessaniif buufuu dandeessu. Kanan isiniif qabadhee itti dhufe jechuudha. Kana caalaa viidiyoo kun akka isinitti hin dheerneef egaa yeroo ta'an wanta akka isiniif qabadhee dhufu barbaadan koomentii irratti naaf barreessaa isin jecha yeroo ta'an deemnee galagarutti nagaan naaf taraa isin jaalladhaa isin kabajaa. Bye bye.